gudan maal akkana isheen irra gudan jedhee yeroo allaan kunoo achirraa quuftiyyee jedhan. Way. Amma akkamiree wal quba qabdanii. Carraaqata akkam nagaa ma wal quba qabdanii am. Kunoo laal doktor. Laal awwala irratti agarsiisaa laal kunoo. Awwala irraa agarsiis. Kunoo Mucattiin bareedduun tureessa jirti haa ta'u isiin ati tola badaa jaarsa qabdi. Musrii ta'etu sana hin beektaa? Musliin ta'inaa. Nin beekee. Akka itti beera kana nu gorsitu beerri viidiyoo isiin dhageeffatu malee osoo akka gorsa isiitti silaa beerri ka magribni geennan algarratti beelu ka onnuu qabu wallah. Allahu akbar. Jabaadhu musliiti ya wallahi. Osoo gorsa kee dhageeffatte silaa wallahi. Magriban algarratti yaati beerri akkasitti nurraa gorsi dadhabne nadhoo wallahi galatoomi habiibti. Video ke gize unda like repost godha barnati tolta nu jalatti to bi bannaalish ya garsiisu doctor yoo geemii way na goote malee onni na godhani azala onni na gochuu jiran geemii dhaan malee na garsiisna jechuu jiran maaye Membari kumatena windoche. Thank you so much. Tata boda. Misteri ana fisina suna kambani. Nama sagale wo wini kura sadde qabna bibi. Imballe sinare muti wini balle sun to ko fada doctor. Taka dedi di taka yardi dedi kuran bakka tokko hiriirtanii dhuftan balle seda wini doctora. Doctor uftulleen jabar. Uftulleen Durka. Ammalle onneeti achuma jirti. Onneeti achuma jirti antanaa jireetti jijjiiramoon. Wallahi. Dabili wallahi. Dabili. Antanaa jireetti jijjiiramu si. Family hundi keessa taappiin gootanii. Winni kura sadde ijaan argaa. Imamiin as jala teettee taappiin goone aboo hawwaata akkasirraa hin jedhu daabboon teessirratti taljii haa taatu. Wallahi. Faateen as jala teettee osoo winni kura saddeetii kana yaadu taappiin goone waa takka siin jiran sirratti haa qorretu beekte karibu. Taappi goone ofii jettu. Taljitti. Waan qabdin darbaa. Akkana. Akkasi taappi goona. Family dia baramtanii walitti daawwanii asirratti wal geessanii mataa dhagaa qootanii teessaniif hin jiru. Sababaa winni kana alaga wajjin taphatu didee kophaa taa'aa ture. Amma ana balleessaree doctor. Qaalii. Ijoolleen abaarsa sodaa taa'u qoraa jirti ol kaate. Bakka jirtu ol kaate taa'u qoraa jira. Agartee namni jaalalaaf jedhee akkatti wareegama mola mistiri kenna kan baaneef akkana falmuu jirti laal faamilii. Maa boora biyya yamala simoonee waan ati inboxii keessaa qabdu miti waan ati garaa kee keessaa qabdu si keessaa guuruu dandeenya no karan godhatin. Uno faamiliin kiyya loluu jiranii yaa doctor. Waa takka harkaan kenninu. Wallahi. Alloo iluu. Thank you so much for remembering that hundi keessan. Ulfaadha galatooma waddaachawallo. Hundi keessan warri membarii ta'e membarii ta'a. Ilmaan nambarjina. Thank you family. Member hunu. Xiqqooma dura jira xiqqooma. Wal anillee akkati ishii jaalatu jaaladha barquuftu. Wallahi. Habibi. Akka leen nu jaaladhutti. Abu adabbiin meeqaani? Kuma sadii. Kuma sadii eessaa fuunee gallolee yaa rabbii kiyya ijoolleen taaptaa waruu dadhabde. Doctor Lins sodaatin. Mee onnee takka takka kennaa iddoo ishee gilaaf eenyu qaba faamilii warri kalleen taatu sultan gilaaf. Gilaafi.
kuma sadi gala akka tatanta onne takka takka kenna namni lama sadi gila kuma sadi gala ina daba Galatuma wallahi wuri taaftaa gochaa kan hundi keessanii thank you so much. Doktor Murraa qaba. Doktorii nu galaafata. ready thank you so much ready thank you jawaada kadi bashan tafe Doktor ati eenyu akkasiin jedhe isaa wanni sagalee wanni jalaa bahe ka jedhe. sagalee sarchi goonetu magara ka media irratti agarreewa Duuba doktor sagalee ammama keessaa fakkaatti isaa. sagalee amma keessatti Aboo doktor Finfinne kuma sadi guuta ready doktora thank you keenya so jedhanii much lolanii. eh Yaa Rabbi. Para Paula goran kuma lama dhibba ja'a jirta kun ready Finfinne guddata asu seenu ditta kaya dabbi fudhu ka Diitaa faasii jala jiraasa. Doktor dawwii kiyya tajjiina tumsiisuu jira be. eno dittan Diitaan diina kiyya san. ka quuftoorra jaalattamo Narra jaalate maal irra jaalane san narra jaalate. eessa jira inni Suudii jiranillee. ijoolleen suudii tana wajji qoosaa dhiisii ijoolleen Amma suudii muka namatti ooftii jennaan diddamma sagalee kee baasanii bara si himee bara gaafa duralle siin jedhe moo siin hin jenne ijoolleen suudii badduudha jalaa hafi yaada dagaluun akkana siin jechuu Naan jettee bar doktor bara sitti himee doktor. hunduu teessan ayyaa duree ati maaliif jalanaaf Doktor jaalala reesiyaan illee jaaladhee misii jaalalatan isiyaan akkam jedhee dhiisasii doktor. haadha faadheetitti fuuna jalaa hafi ammallee kaluu jirta Doktor Arafaa ishee hin ta'u. tokkoof duwwa Mr. Diitaan as jiran. reedi gilaafii qabdaa finfinnee gilaafii qabda Hayyee ta'uu maqaan irraa qabame. umriin kee beeqa hin ta'a reedi maali reedi jedha ramme umriin kee beeqa hin ta'a Diidama takka akkas hin ta'a. mee wallaayyee Wallaahi. Triple family Sagaltamii torba dhalan. eh 97 dhalan. 97 97 jaarsa ka jaarsa Kanaaf ati bara akkanumaan ijoollee naan jette malee bar jaalalli basaamana qabu qabdu na qabde. habibti thank you bareedu takka na dhungate yaabo Seenaa koo balota. sweet don't touch me jedha maqaan isii I love you Feenaan Lubbu thank you so much I am Asli Oromia and don't touch Jawar in the Asli from Oromia jetti habibti si moditara si kennu qaba rabbina haa nyaatu nama na tokkum feetu ati Deemi takka. akkas jedhee baayoo isii jala akkas tuyu Dama obaadi deemi takka. nama Jawariif Asli tuqu argaa hin danda'u jettee akkam Waa darbigaa. Winna goos. abeet Itti siima. biiftuu reeffitii takkarraa moditara fuudhee sii kennu Winna goos. kuma sadi guutaa akka taappii godhaa guddochi taappii godhaa kuma sadi guutaa hin adabna natti fuudhii Doktor. yoo rabbi